بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، درسين كنا كدقدميسو وآي سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسه قلتي زمن مدينة كجد متكا عهدي مدينة وآي جرو مكة وقا كل أسدين رسول ربي عليه الصلاة والسلام دعوة ربي مكة كيستي قرأني في ركو إسان كيس بهن eega dubbannee booda hijiraa isaaniitiin booda eegaltii jaarmaya mootummaa islaamaa magaalaa madiinatul munawwaraa keessatti rasuuli rabbii eegale dubbannee turre. akkuma darsii dabre keessatti himne rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam waggaa 13 dabre san nama ijaare waggaa 10 hafe kana mootummaa ijaaruu heda. mootummaan sun ammoo namarratti ijaaramti. yoo namni mootummaa san baachuu danda'u jiraate mootummaan nama sanirratti ijaaramti. yoo namni hin jiraatin mootummaan qilleensarratti ijaaramte yookaan ijaaramuun taatu yoo akii ijaaramtes bakka hin geettu. kanaaf eega rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam nama ijaaranii lafa duraan beekaniif lafa duraan keessa jiraatan san keessaa godaananii madiinatti godaananii qormaata godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. madiinan tun lafa akkamii, namni ammoo naannoo kana jiru nama akkamii. guutumatti nama yeroo san hariira isaani walitti hidhaa qabu hundayyuu qormaata godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. namoonni isaan yeroo san laalchisu hawaasni yeroo san jiru tokko ummata muslimaati, tokko ammoo ummata mushrikaati, tokko ummata kaafiraa ka ahlal kitaab akka yahudaati. ummata muslimaan kun muslima madiinaa jiru, muslima habashaa jiru, muslima gosoota hunda keessa jiru, gosoota baay'ee keessa jiru, muslimoota hijiraa bahuu dadhabanii makkatti hafe. bakka hagam kun bakka 4. warri tokko warra amma godaanee kun abbaa lafaa jala duraan jiru ka gubbarraa kun itti balamee warra madiinaa. muslimni kun muslima habashaa jiru. muslimni sadaffaa muslima biyya gosoota ifii keessa jiru akka Abii Dharriif ummata inni yaamee yeroo sanitti amantii islaamaa Gaffaar irraa seenee jiru wajjin, akka Xufayl ibn Amriif ummata biyya Yaman biyya Dawsii keessatti amantii islaamaa yeroo san qabatee jiru. namoonni akkanaa kun ammoo baay'ee jira. warri afraffaa warra dadhabtoota, warra humna hin qabne ka baqatuu hin dandayin ka makkatti hafe. warri kun afraanuu muslima, warra hoggaana rasuula rabbii jala jiru alayhi salaatu wassalaam, warra rasuulli rabbii karoora baasuufi isa barbaachisu. warra kana afraan wajjiin rasuulli rabbii akkamitti jiraate. ummanni mushrikaa hoo mushriktoonnu hedduu. mushrikni tokko biyya amma itti dhufan tana mushrika jira. qureesh mushrika guddichi biraa baqatan ka ammallee nama jalaan hafin. gosoonni baay'een naannoo kana jirtu mushrika. mushriktoonni gugurdoon akka qureesh ammoo gosoonni mataa fiitiif dandeettee jirtu mushrikaa tulleen bakka 4. ta yahudaa tana ammoo bakkuma takka goone. waan kana hundaa qormaata godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam laalanii dura bakki mootummaan itti ijaaramuuf qophoofte tun madiinaa tana ummata lama waliin qubata
ummata arabaatiif yahudan waliin qubata yahudan gosa sadi arabni ammoo gosa lama gosti lamaan arabaatun owsiif khazraj jedhamti gosa lamaan tanarraa warri hagni tokko amantii islaamaa fudhatee jira hagni tokko ammoo amantii mefiita mushrikaata duraan irratti hafee jira ummata muslima ka owsiif khazrajirraa amantii islaamaa dabalame kana jidduu diinummaa gugurdoo seena'a ka waggaa baay'ee wal nyaatanii wal fixan santu jidduu jira ta namuu wal arguu hin dandeenye wal dubbisuu hin dandeenye jibbanna gugurdoo akkanaa tana jidduu jire isaan lamaan lola guddaa waggaa 40 deeme lolli isaanii guyyaan beekamaan isaan itti hobbahan ganamarraa haga aduun dhiitutti wal lolan dirreetti bahanii yoomu bu'aat jedhama waggaa 3 dura guyyaa kanarraa nama rakkoon hagas geettu jidduu jiru ka ammoo inni utubaa islaamaa naa tahee mootummaan ijaaru tana baadhatee haa deemuuni ati yaaddu in jabaatti dubbiin dura wanni isaan godhan alayhi salaatu wassalaam rakkoo ummata kana jidduu jirtu fayyisan dura rakkoo ummata owsiif khazraj kana jidduu jirtu fayyisan akkami fayyisan akka ajaba fayyisanii qofaa lakkifne maqaa isaan duraan waliin jibban san irraa jirjiiranii maqaa biraa haarawaa itti baasan maqaan haarawa isaan itti baasan ansaara jedhani isin ardharraa jala qabi maqaan keessan ansaarii jedhe maqaa haarawa kana fudhatanii gosa takka walit tahanii wal araaramanii qalbii walii fayyite waliin jiraatan tarkaanfii takka guddoo fulduratti tarkaanfiin lammataa nama baqatee dhufe biyyarraa hedduun isaanii makkarraa haa ta'u garuu biyya biraa hedduullee irraa gara gararraa namuu baqatee dhufe hijraan nama muslimaa hundarratti waajiba taate bakka jirurraa gama madiinaa socho'uun maal mootummaa ijaaramuu heda mootummaan tun nama barbaachifti mootummaan diina godhatti diinni sun nama firraa namarraa ittisu barbaachisa namoonni dhufe kun qabeenya ifiitiif horii ifiitiif lafa ifiitiif ooluu ifiitiif mana ifii fa'ataniin dhufu keessaa luqqa'anii mataa ifiitiin dhufan amma rakkoon lama gugurdoo rakkoon takka namnummaan kunuu maal nyaataa maaliin jiraataa lammata warri abbaa biyyaa katti dhufan kun akka dhiibban sababaa nama beelawaa hagana gahu ka dhufee isaanirra qubatee kanaan dhiibban diinagdee akka isaanirratti godhamtee hegar jibbanni takkan uumamne ama biyyi takka raawwanan biyya baay'een baqataan biyyi takka seenu warri biyyaa ka hujii dhabe hunduu waan hujii isaa warri baqataa kun irraa fudhate se'a diinummaan hagasitti eegalti jiruu tana hujii dhabnaan hujii tiyya ka alaa amma dhufe kana fudhatee na harkaa jedhu xabi'um ilma namaa akkas akka diinummaan tun hin eegal diinummaan tun hin argamne godhuu qaba rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee warra baqatee dhufe kana akka isaan irra kanne godhuu qaban mootummaan islaamaa ta amma ijaaramee gadhaabatuuf deemtu tun mootummaa horii tokkollee lafaa qabduu miti nama tokkollee qarqaaruu hin dandeettu mootummaan tokkollee uwwisuu hin dandeettu tokkollee nyaachisuu hin dandeettu tokkollee qubsiisuu hin dandeettu namni biraa ka inni itti dhufe firri itti dhufe ka biraatis hin jiru waa adda UN wahilleen hin jirtu beekaa zamana sana egaa UN warri qabu rabbuma kanaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam isaan kana
akka isaan jidduu ifiiti dura gosaan walin fooyne akka isaan baqataa jedhamanii tuffatamanii maqaan badaan tokko itti maxxanne sochii isaan godaananii dhufan tana waan kabajaa hujii guddoo takka godhanii fi isin maqaan keessan muhaajira jedhanii muhaajira jechuun nama waan qabu rabbiif jedhee lakkisee jaalala rabbii dura buusee socho'e bakkarraa ajaja rabbii fudhate kun kabaja maqaa kabajaati waa hagamtu ammas jalatti hafee laalme namni baqatee dhufe kun akka maqaa baqatumisaa kanaan hin arrafamne godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam lammata warrummaan baqatee dhufe kunu innuu karaa hedduu gosa hedduu isaanillee walit deebisanii tokko uuman amma gaa warra lama argame jechuudha warri tokko muhaajira jedhama warra rabbiif jedheef kenne kana warri tokko immoo ansaara jedhama maqummaan isaaniitu maal warra rabbiif jedhee godaanee dhufe kanaa tumsee bira dhaabatee qarqaaree maqaan isaaniitu akkas ansaara jechuun tumsa laan maqaa ajabaatti barlachuu maqaan kun yeroo baafamu ka ilmalleen hiikaa gaarii qabaatuu qaba ka dhaaballeen hiikaa gaarii qabaatuu qaba maquma ajabaatti laakkunummaanu isin ansaara jedheen maquma isaanittu isaan dirqa nama dhufee baqatee dhufee tumsu maal maqaa isaanittu hujii san irraa tokko amma dhaabdi takka fakkeennaaf yoo dhaaba hojjettootaa jenne fakkeennaaf warra dadhabtoota hiyyeessa hojjataa kanaa yoon qarqaarin dureessa wajjiin deemte walin fuutu wanni ati himattuuf wanni ati hujii mul'iftu takkittiin jechu walin fakkaattu maqaa akkasii itti baasan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hundi isaanii nama dhufe hundaa wajjiin dhaabatanii waan qaban dabarsanii bira dhaabatanii qubsiisut isaanirra jira maquma isaanitti dirqa eegasii jiruu isaanii warra kana lamaa walit dabalanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam walitti obboleessa walif godhan abalu obboleessa abaluuf abalu wajjii obboleessa jedhanii obbolummaa jidduu isaanitti uuman obbolummaa egaa dhugumaan hojjatte akka fakkii darsii kanaan duraa keessa dubbannee ture obbolummaan argamte bifa kamiin ammoo biyya tana keessatti jiraata warri amma godaanee dhufe kun rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam karoora heera baasanii jidduu kaayan heerri kun namni muslimaa hunduu asit dhalateef gara bira dhalatee dhufe mirga tokko qaba hojjatu mirga tokko qaba horatu fuudhu walqixxeessee kaaya akka hujitti duuba maal haa goonu akka warri kun taa'ee sadaqaan eegganne warra biyyaatiin maal jedhan isin oorruu qabdanii horii qabdanii bolowwan keessan kun dhufanii isinii haa hojjetanii waan isinii hojjetan keessaa ajirii mindaa haa argatan tanarratti walii galanii bifa kanaan hujii seenan hujiin tun isaan in jabeessiti namni waa hojjete yoo gale nashaaxa godhata taa'ee sadaqaa eeggaturra warra biyya ammoo in jabeessiti hojjetaa argate hunduu nama hagamtii hagamedduu kanama hojjetu argatan kana oorruu hagami gallakkifte si hojjetaa oole ati horii kaan horii si tiksaa oole waan hagam argatta biyyi qabeenyi biyyaa ol ka'a bifa kanaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam utubaa jaarmaya mootummaa islaamaa ta duraa isaan kaayuun waan dhugatti yeroo hunda bakka hundattuu fakkii tahee namni hunduu qaqqabee waan kana baratuu qabu takka fakkii ajabaati
ta isaanii tana hagana irra dabarree warroota achi jiru ka warri tokko mushriktoota jenne ka mushriktootaa san darsii dabre keessa dubbanne warri mushriktootaa ka amantii islaamaa hin qabatin ka ammoo biyya madiinaa tana keessa dhalatan bakka lamatti gargar baay'ee warri tokko ummanni isaanii harkaa islaama tahe nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam dhufee biyya qabatuun tun isaan dallansiiftee biyya tana keessaa deeman gara nama 10 asii deeme baqate keessaa harki guddaan ammoo achuma tafanii diduu barbaadanii harki irra heddummaatee gurmuun irra jabaattee harka kennataniituma cal'isanii lafa jalaan badii hojjetan warra duubarra munaafiqtoota jedhamuu jiraatu kana hundaa hagasit irra dabarree warri guddaan achi qubatu ka qajeelatti barumsa ardhaa kana keessatti nu haga tokkorraa baratuu nu barbaachisu ummata ahlal kitaab warra yahudaa jedhamu ummanni yahudaa jedhamu kun qur'aana keessatti maqaa banii israa'iil jedhamuu yaamaman baay'ee warra amantii nabi muusaa alayhi salaam qabate yahudaa jechuun maqaan yahudaa jedhamu kunis banii israa'el jechuun ilmaan israa'el jechuu israa'el gabricha rabbiiti gabricha rabbii kun kam nabi yaaquub israa'el maqaa nabi yaaquub ilmaan nabi yaaquub jechuu ilmaan nabi yaaquub kana keessa tokko ka maqaan isaa yahudaa jedhamu jira isaanillee yaaman yahudii jedhanii isaanillee ni yaaman yahudii jechuun maqaa arrabaatii miti gosti yahudaa jedhamtu takkaillee gosa arrabsamtuu miti namni baay'een akka dogoggoraa tokko fudhatu mala gosti yahudaa namaan jechuun arrabaa miti gosa maqaa gosaati amantiin isaanii duuba amantii nabi muusaa san warri kun madiinaa qubatan gosa sadiittu madiinaa qubata gosti takka banii nadiir jedhamti gosti takka ammoo banii qaynuqaa jedhamti gosti tuun banii qureydaa jedhamti gosa sadii gugurdottu biyya madiinaa tana qubata naannoo biyya khaliijaa kana keessa bakki isaan guddinnaan qubatan takka achi madiinaa takka ammoo khaybar jedhamti kiiloomeetirii 100 achirra takka ammoo waadii quraa sani kaloofti kun egaa kun gara najraan sagara yaman sani sin qubatan warra shaam qubatu malee warroonni kun hujiin isaaniitiif jiruu isaanii yoo isin laaltan akkuma ammaa kana aalama warra wajjiin jiru san irra diqo shaaxiruma gaafasumallee daldalli harka isaanii keessa jira warshaa waa baasus isaanuma harkaa qaba jaa'iba rabbitinu meeshaa lolaa seefii haa taatu mallaqa haa taatu wanni bakka waatti baasan ta isaaniiti arabni yeroo wal lolu seefii meeshaa waliin lolu waraanaa kana hunda achi baafatee achirraa bitata gabayaan suuqni gurguddaanis kama isaaniiti jechuun akkuma ammaa kana jechuusin fakkeenyaaf namni barumsa qabullee ka amantii yeroo sanirree qabu ka amantii wal barsiisus ka irri guddaa tokko isaanuma ummanni kun nama dhagaa fi muka gabbaru ummata kana amantiin islaamaa baay'ee kaleeffatte ahlal kitaab guutumatti qur'aanni akka firaanuu godhee as nuu kaleesse
waan baay'ee kaafira birarraa nuun hayyamne isaanuu hayyamanii fuudhuu dandeettan irraa nuun jedhani gorraasaa isaa nyaachuu dandeettan nuun jedhani hagam yeroo hundayyuu yoo warri mushrikaatiif warri ahlal kitaab wal lolu amantiin teenna warri ahlal kitaab wajjiin dhaabatti ilaalme gaafa fursii fi ruum wal loltee alif laam miim gulibati ruum ka rabbiin jedhe san ummanni qureesh ruum wali fursi wajjiin dhaabatan warra bidda gabbaru mushrika muslimtoonni illeen een wajjiin dhaabatan ruum wajjiin dhaabatan warra kiristaanaa san wajjiin xabi'aan kun jira rabbii tokko jenna nabiyyi rabbi ergate waa nuti hime jenna rabbi misa waa kadhanna ni salaanna ni soomna akkaataa keessa wal haa dhabnu malee tun hunduu wali nu kaleessiti jarri tuunoo warri qureeshaatiif warri kaafiraa kun warra dhagaa gabbaru muka gabbaru rabbiin beekne rabbi jiramu hin jiru hin beekne nabiyyi rabbi ergamaa rabbi jiraa hin beekne kana fagoo addaan jirre jechuu duuba rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo madiinaa dhufan akka yahudan amantii islaamaa fudhattu barbaadan kuma aalama hundaanuu barbaadan isaan nama hunda gurguddoo qabu mallaqa gurguddaa sochoosu diinagdee gurguddoo fi teknooloojii qabu yoo isaan silaa amantii tana yeroo saniif fudhatan baay'ee gormuu gurguddoo amantii islaamaatii tahan keessattuu gama diinagdeetiin kanarraa ka'e egaa rabbiin guddaan qur'aana keessatti jecha ahlal kitaab jedhu kana baay'ee deddeebisee dubbate rabbiin qur'aana keessatti rabbiin marroo 30 yaa ahlal kitaab jedhee dubbate rabbiin san qofa miti rabbiin qur'aana keessatti qissaa nabi muusaa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbate rabbiin muusaa jecha jedhu kana rabbiin qur'aana keessatti bakka 136 dubbate rabbiin waan ajabaati kun bakka 136 dubbate rabbiin jecha muusaa jedhu kana rasuulis alayhi salaatu wassalaam yeroo duraa dhufan waa lama gugurdoo hojjetan waxyii rabbiitiin waan kana lachuu isaanin laaffifatuuf tokkoffaa qiblaa isaan deebi'an kana fuula deebi'anii salaata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo duraan makkaa jiran kacbarraa gama kibbaa dhaabattee kacbaa gara kaabaa ofirraa goote yoo salaatte kacbaaf beetul maqdis lachuttuu fuula deebiti namaa laafti sun chirraa deemanii ammoo madiinaa dhufnaan madiinan kibba kan keeti beetul maqdis kaaba sirraa jirti wali qabuu hin dandeettu jara lamaan yoo tokkotti fuula deebite kaanitti dugda deebite jechuudha kana rabbiin guddaan fuula beetul maqdis deebi'a salaataa jedhe ji'a 17 beetul maqdis deebi'anii fuula achi deebi'anii salaatan haga duulli badrii kalaawutti takka lammata yahudaa tasoomtu argan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa ashuuraa maaliif soomtan jennaan guyyaa rabbiin guddaan nabi muusaa tumse fir'auna halaake gammachuu saniif soomna jennaan anattu isinirra haqatti qaba jedhe gammachuu nabi muusaatiif soomu rasuulli soomanii ummata ifiitis ammaran akka sooman amma kun hagam takka nama kaleessa gartu guyyaa qabsoon kan kee bilisoomte namni si wajjiin dhaabatee guyyaa ayyaanaa jedhe hagam takka likka looftan tumartuu amma waan obbolummaa jabeessu
wanni ajabaa ta biroo rabbi yeroo qissaa nabi banii israa'el kana qur'aana keessatti dubbatu isaan kana abbaa haqaa godhee dubbata rabbiin jechuun rabbi jirjiiree jechuu miti rakkoo isaanii fir'aawna jidduu jirtu dubbata rabbiin huloon sun maal fir'aawni nama rabbi kafare isaan nama yeroo sanitti rabbi amanan gabroota rabbiitii fi mujrima wal dura dhaabate godhee rabbiin bifa saniin nu odeesse baay'ee kasilaa dogoggorri isaaniillee dhime jiru rakkoo isaaniif nabiyyi rabbi jidduu jirtu hedduutti hin deddeebine rabbiin kun hunduu amma silaa waan qur'aana isaan jaalachiise qalbii isaanii laaffise gama rabbi as deebisu garuu kana hayni kun martuu argamte rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam da'waatti godhanii yaamanii dhaqanii isaanni beekan akka nabiyyiin dhufuu hedu ummata armaan dura dubbannee turre ummata wajjiin qubatan ka arabaa kanaan yeroo walit dallanan nabiyyiin rabbii ka ergamu yeroo zamanni isaa kalaaye yoo inni dhufe isa wajjiin dhaabannee lafarraa isin haqna jedhaniin jecha isaanii kanat akka ummanni awsiif khazraj kun rabbitti amanu jecha isaanii kanattu godhe jecha isaanii kanattu godhe akka ummanni sun rabbii guddatti amanu isaan akkasii miti rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam da'waa godhanii da'waan sun bu'aa maal buufte gosa sadii jirenne gosa banii qaynuqaac jedhamtu keessaa nama tokko sheeka isaaniiti maqaan isaa Husayn ibn Salaam jedhama eegasii rasuulli maqaa san irraa jirjiiree Abdullah ibn Salaamit baasee fi namni kun rasuula rabbitti dhufee waliin haasawanii waan baay'ee gaafatee irraa deebii kennee fi inni ergamaa rabbii tahuu beekee itti amane yoos maal jedhe yaa rasuula rabbii ummanni kiyya kun ummata dharaati sittis amanuun hedu ummanni kun anallee maqaana balleessanii mee maanguddoo isaanii yaami Abdullah ibn Husayn ibn Salaam kun nama akkamii gaafadhu jedhen rasuuli rabbi maanguddoo isaanii yaamee haasa'eni Husayn ibn Salaam nama akkam jedheen sheeka keenna beekaa keenna hayyuu keenna ilma beekaa keennaati ilma hayyuu keennaati mootii keenna namnummaan nu qabnu isa jedhaniin hayyuun keenna isa jedhaniin jennaan yoo inni amane yoo inni natti amane amantu jedheen a'uudhu billahi rabbi san amansiisni maal amanaa mitiitun waan malaatiim jedhaniin yoo akki amane isinilleen dhugaa inni arge san gartanii karaa rabbii kana qabattu jennaan wanni sun waan malaatiim jedhaniin Abdullah ibn Salaam duraanuu mana keessa jira yoo isaan hagana jedhan mana keessaa gabbahee أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ربي ملي ربي انجرو ربي ملي إني نك أنقبر منجرو رقابه محمد ارقم ربي تهو رقابه جد يوس يهودا فارو أما فارستان جرجيرته عرب سن ذرية هات واللال أمال بيكامتي إنس نما بديتي أبان ساتي ورسان هندو والربدية لني أرفسان سن حقستو أرقامي قوستي سن نمنتو كلين ككيسا مسلمة هي منتي فلة تنجرو بني قينقاع نمتو كتشكنا ملي بني نذير هو بني نذير قوستي رقدوت رجبدو إسان namoonni babbaay'een egaa yeroo sanif beekamaa taajiri gurguddaanis isaan qissaa tokko haati mu'mintoota Safiyya binti Huyayy ibn Akhtab radiyallahu anha nu odeessite niitii rasuula rabbii isii tanan beekarree Safiyya
isiin tun banii nadiir yahudaa banii nadiir isiin safiyyaan niitii rasuula rabbii banii nadiir yahudaa gosa guddittii tana yahudaa isii tana nu odeesse guyyaa rasuula rabbii yeroo inni dhufe san makkarraa dhufe madiinaa dhufe abbaa kiyyaaf jette abbaan isii kam huyayy ibnu akhtab jaarsa banii nadiir isa abbaa kiyyaaf abbeeraa kiyya abuu yaasir ibnu akhtab lamaan isaanittu ganamaan mee namticha dhufe kan ergamaa rabbii jedhu kana dhaqnee laallaa nu kaasaa jedhanii nu biraa bahan jette ganama subiin isiin eega islaamtee nu odeessite amma ta odeessitu safiyya jartii rasuula rabbii abbaa isii huyayy ibnu akhtabiif abbeeraa isii abuu yaasir ibnu akhtab lamaan isaanii namticha an ergamaa rabbii jedhu ka dhufe kana laalla jedhanii ganamaan bahan jette guyyaa guutuu achi oolan jette gaafa ta'aa oolanii haasa'aa oolanii galgala dhufan jette yeroo dhufan jette yeroo gantatti galgala galan kamiila lafarra harkisan fuulli isaanii gurraatta'e yaaddawanii akka waan badiin gugurdoon itti buutee isaanii jirjiru kanama tokkon dubbifne dhufanii mana keenna seenan jette intaltiin caqafti amma yoos jarri lamaan waliin haasawan jette abbeeraa kiyyattu abbaa kiyyaa maal jedheen jette abboo namticha gartee miti guyyaan arge haasofteeni miti haasof maal si fakkaata jennaan kamanu kitaaba keenna keessatti garre ka in dhufa kitaabni keenna nuun jedhe sanii jette jedheen dhugumaan isa nan dhugumaan isa jedhe shakkii irraa qabdaanaan shakkii takkallee irraa hin qabu jedheen dhugumaan isa kama rabbiin guddaan in dhufa kitaaba keessan nuun jedhe isuma sanii jedheen eega isa tahuu isaa beekne maal nu wayyaree jedheen maal taana jedheen itti kafarra illollaani diinummaa isaa labsina jedheen hayaa hagas nu haa taatu jedheen sanada walii gala taltin dhageetti eenyu kun amma mootota banii nadiir warra yahudaa banii qureedallee namni tokkolleen keessa amanan jiru hunduu akkasumatti kufri irratti hafan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo yaamanii dadhaban isaan ammoo amantii tana fudhatu hin jiranii argan mootummaa ifii ijaarutti osoo jiran isaarree ummata irri guddaa ka as jiru irri humna qabu irri diinagdee qabu amma sistema mootummaa ijaaramuu jirtuu tanatti dabalamuu qaban isaan kanaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waliigaltee jajjabduu waliin uume isaa wajjin waliigaltee rasuula isaa wajjin godhe kun nama muslimaa hundaafuu barumsa gugurdaa taati hagammatti qabxii 12 yahudaa walii yaame qabxii 12 gargar mallatteeffatan haasawanii qabxii 12 irratti walii galan qabxiin 12 sun ta tokkoffa'a maal jetti yahudaaf muslimni hawaasa tokko jetti tafiitii walin lolu diina ammoo waliin dhaabatee ifirraa dhoowwaa ammoo namuu amantii ifitti mirga qaba jetti qabxii ajabaati namuu amantii ifi yahudalleen akkuma ifeetan rabbii fi gabbaratti muslimleen akkuma amantii ifitti rabbi gabbarata kun maal amma laa ikraaha fi diini rabbiin jedhe san amantiitti namuu naman dirqu
qabxiin itti aantu namuu waa'ee diinagdeetiin keessatti yahudalleen horii ifitti bilisa muslimilleen horii ifitti qabeenya ifitti bilisa yoo lolli argame ammoo magaalaa tana namni tokko dhufe weerare abbaa fedhe haa ta'uuti yahudaaf muslimni waliin dhaabatanii nama san ifirraa dhawuu qaban haga lolli deemu yahudaaf muslimnilleen diinagdeef horii baasuu qaban lachuu lola saniif qabxiin itti aantu nama muslimni waliigaltee uumeen yahudaan tuquu hin dandeettu qabxiin itti aantu nama miidhamaa hundayyuu bira dhaabannee qarqaaruu qabna qabxiin itti aantu namni waliigaltee tana keessa jiru damee lamaan jechuu muslimaaf yahudaan miidhamuun qabu nama kaanirraan jechuun nu lamaa wal miidhuu hin qabnu jechuu yoo ammoo wal dhabbiin takka jidduu teennatti argamte bakki itti wal himannu amantii islaamaatiif nabiyyii rasuula rabbitti wal himanna qabxiin tun tasagleeffooti ta ajabaate takka tana am yoo rakkoon tokko jidduu teennatti argamne namni nu jidduutti murteessu rabbiif rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam jetti tun amma qajeelumatti harkaf kennan jechu isaanii gosa hagam geettu hawaasa hagam ga'u ka horii hagam ga'u qabu nama kana ka baqataa ka amma dhufee waa takka nama diqqaa tokko wajjiin humna tokko hin qabne takkitti maan ittiif kennan jechuu ammatu waan ajabaati tun qabxiin kurnyeeffa'a maal jetti qureesh waliin waliigaltee uumuu hin dandeettu yahudaan jetti qureesh waliin waliigaltee uumuu hin dandeettu nama qureeshii waliigale waliinis waliigaltee uumuu hin dandeettu waan akkanaaf tana fakkaattu 12 irratti waliigalanii mallatteessanii jidduu ifii kaayan yeroo mallatteessan mallattoon tun akka mootummaan ijaaramtee biyya tana bulchitu gadhaabde mootummaa san dura taa'an akka rasuula rabbii tahe gadhaabde wanni ajabaata biraa takka qabxiinan irraanfadhe maal jetti namni tokkolleen madiinaa keessaa bahee imala deemuu hin danda'u beekumsa rasuula rabbiitiin malee jechuun akka amma ka baasaboora jechuun ka baasaboora harkaa qabu ka viizaa hayyama deemsa alaa namaa kennu rasuula rabbiitii namni yahudaa tokko gara biraa deemuu barbaade rasuula irra bahee itti himee hayyama fudhatee deemuu qaba jechuudha ajaa'ibitu yahudan ummanni hundummaatu irra fiiti dabeessa ta'e salphina hunda fudhata laalamee jiru marra qabaa laalaa isinu ummanni tokko nama dabeessa badaaf duroo kaa'e waan silaa nama salphisaa hunda fudhata dabummaa fi irratti ilaala inni yahudan qiyaasa malee dabeetti rabbii guddan nu himasa maal jedhe rabbiin la'antum ashaddu rahbatan fi suduurihim min allah rabbirra isin sodaatan jedhe haga rabbi sodaatanirra haga isaan isin sodaatantu irra guddaa jedhe rabbiin lammata wanni isaan fudhachiise tokkummaa nabi muhammadiif alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaa jidduu jirtu akka qalbii nama tokkotti haa duunu jedhe walumaan du'u haa jiran walumaan deemu walumaan seenu afaan tokko
osoo silaa isaan dabeesse tahanii namni faallaa isaanii jirulleen dabeessuma tahe silaa dabummaan dabuma yoo dabalamte eegasii nama irra horii qabu takka irra huna qabu ta irra santu irra injifata sila yoo dabeessi lama walit dhufe kam irra huna qabutu injifata irra horii qabutu injifata irra meeshaa lolaa qabu injifata yoo ammoo dabummaaf jagnummaa walit dhufte meeshaa lolaa ilaalchisiyoos dabummaaf jagnummaa yoo walit dhufte meeshaan dirree taa'u sun ilaalchisiyoos hujii hin qabu meeshaan dabeessa harka jiru jagna meeshaa hin qabne dirree caala fudhatan mallatteessan eega manatti hin galan dubbiin tuun itti jabaatte sinu mootummaa jirtu akkamitti akkitti mootummaa ta'een hujirraa dhaabnee nama kana mootii godhanna maal taane nu eega siigaa ballama kaan ka walii galanii mallatteessan cabsuu eegalan cabsuu eegalan waliigalteen namni ummata kaafiraa wajjiin godhu hunduu yoo hugni eegdu jiraatin cabsuun isaanii beekamtu waliigaltee feete waliin godhi wanni isin irra waliigaltan sun hugni takka ta isaan sodaatan ta waan kana tiksitu jiraatu qabdi yoo sodaan sun hin jiraatin haguma yeroo isaanii haga maslahaa fi qaban itti hojjetanii gaaf maslahaan isaanii keessaa bahe irra dabran ربي قدام ماجد أو كلما عاهدوا عاهدا نبذه فريق منهم إسان أما cabsuu barbaadanii bifa cabsaniin dhaban ammoo sodaatanii maal eegalan amma olola oofuu eegalan amma olola beekama kan meediyaan ooftu kana olola oofuu eegalan ololli kun maal jedhan kootaatti amanaa eega abalu amane jedhanii imaana keessan himanii ammallee ummata waliyyaasa abboo dubbiin akkanu seenee miti amantii dogoggoraati wanni waan dhugaatii miti kunoo waa takka jibbane akkasiin hamtu ugarree keessaa yaane jennee keessaa hayaanu jedhan lola guddaa kun aaminu wajha nahaari wakfuruu aakhirahu kasaan jedhan san ganamatti amanaa galgala irraa kafaraa jedhan karaa saniin nabiyyiin kun ka kitaaba keenya keessa nu garree miti kanaa walin fakkaatu kun ka dharaati waan bira waa hagam bifa kanaan olola gugurdaa oofan takka lammata ummata muslimaa ka wajjin jiru kana gargar qooduu yaalan warra ansaaratti dhaqanii aboo isin abbaa biyyaati horii keessan qabeenya keessan oorruu keessan hundaa warri baqataan alaa dhufe isin harkaa fudhate yoo akkanaan deem namni hunduu asi gale lafaaf waan maraa isin harkaa fudhate isin baqataa ta'uu jiraattanii ifirraa dhoowwaa jabaadha afaan tokko tahaa jedhanii sun dalaguu dinnaan guyyaa tokko maanguddichi isaanii dullechi tokko jira shaas ibnu qays jedhama maqaan isaa yahudaa walii yaame yeroo nanu dhumatte yoo dubbiin akkanaan deemtu taate zamana diqqaa keessa bakka tanaa baduu jiraanna kota mala dhoofnaa malli dhoofnu maal jennaan ummata owsiif khazraj kana waggaa hagasii gosaan wal lolchifnee waliif fixnee jirra ammallee isima san kaafnaa kottaa nama tokko ka wallee geerarsuu guyyaa lolaa san qajeela beeku kireeffatanii mallaqa kennanii fi bakka ummanni ansaaraa taa'ee haasa'u jirutti ol dhaabadhu geerarsuu guyyaa san warri wali geeraree wal fixe san qara irratti jedhanii ol dhaabatee geerarsuu ta'an qara kabiraa tokko ammallee kireeffatanii geerarsuu warra kaanii qara ammallee namni martuu qalbiin gosummatti deebite takkitti maal tokko lafaa ka'ee guyyaa san barnuuti isin injifatee jedhe
maal nu injifani nuti nama keessan akkana isin raajjafni akkana isin goone akkana maal nu goone akkana nu baqattanii akkana taatanii amma afaan wal baduu deebiin seenan amma osoma afaan wal dhawan amma maal jedhan tokko lafaa ka'ee ardhas yoo walit deebiin numat isin injifata koottaa gaa walitaa deebin waluu garraa jedhan yoos lallabanii waraanaa seefii nu guuraa jedhan ballamni keenya dirree gaafas wallolle taan dirree sanitti nu baasaa jedhan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam ka ta'anii sahaabaa qur'aana barsiisan badiin buutee dhagayan asii cehanii rasuulli rabbii wayaa lafarra harkisaa cehan jedhan wayaa hidhatuu dadhabanii rifannootarra maal waan isaan hagam ijaaran shayxaan hagamit harkaa diige laala dhufanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam wadhakkaa dhaabatanii abi dacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum jaran yaa ummata islaama rabbii keessan sodaadha osoma an isin keessa dhaabadhu rabbi irraa kafartanii jaahilumma deebitanii jedheen eegasi quraan raqaraan rabbii fi sodaachisni muhaadaraatti godhanii namuu booyee wal salaamee wal dhungatee addaan galan alhamdulillah san rabbi hagasi dhabamsiise rabbi san hagasi nurraa dhaamse eegasi faallaa qur'aanaa haasawuu goran faallaa qur'aanaa haasawuu goran yoo qur'aanni nama imaana qabu jannata seena warri qur'aanatti kafare azaaba seena jedhu akkasii miti nu guyyaa torba qofaa azaaba seenna guyyaan torban sun yoo dabre nu azaaba keessaa baanee jannata dhaqnaa isin ammoo abadaa keessa jiraattan jedhan guyyaa tokko bakka mana barumsaa guddaa qaban isaan achitti manni barumsaa ka isaanii kana madraas jedhama maqaan madrasuma arabaa tana fakkaata madraas jedhama nama tokkotu fanhaas jedhama sheeka guddaa achi barsiisa guyyaa tokko isaa ummata barsiisu jiru ummata isaanii jechuu abubakar siddiq itti seenee dacwaatti godhe aboo fanhaas ummatallee jallattee ummatallee jallisu jirta rabbi hin kee sodaadhu muhammad ergamaa rabbii ta'uun beekta itti amani jedheen rabbumaan ati baantu kun maal jedheen nu rabbittiin hajamnu isan nu tajama jedheen nu rabbi irraa duroomnee jirra jedheen inni ammoo nurraa duroomuu hin danda'u jedheen dallanee kabalaatti qabe abubakar siddiq kaballaan achii cehee nabi muhammad dhaqee himate abubakar siddiq yaamee aboo maaliif kabalteennaan beektaa tana jedhee jedhe in jenne jedhee waakkate takka hin jenne dubbiin sun tiyyaa miti in jenne jedhee waakkate eegasii rabbiin guddaan qur'aana buusee inni jechuu rabbiin guddaan ragaa irratti bahe yahudan bifa kanaaf ka kana fakkaatuun rakkoo amantii irratti oofuu eegalan booda ammoo dubbiin garam deemtee bifa kamiin achi keessaa baafamanii yoo eegaltirraa rakkoo akkamtu argamee namni quba qabaate namaa galti asirraa yoo rabbiin guddaan ee jedhe ummata qureesh fi hariira mootummaa haarawaa ijaaramtee tana jidduu jirtu barumsa keenya ka 21 keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu eege walgeenna haga san keessatti walgeennu gaa rabbiin guddaan nagaan hunda keenya nu haa horatu nagaan nu jiraadha khayrii irratti insha allah rabbiin nama khayrii dhagaye itti fayyadattee karaa rasuula rabbii qabatee karaa sanitti hojjete rasuula rabbii fakkii godhatu rabbiin guddaan nu haa taasisu وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والله سبحانه وتعالى